Tumara miseensi keenya akka miseensitti warri jirtan amma wanti kun gara hojiitti akka galame argaa jirtu. Wanni taa'ellee wanni eegalelee jira jalqabbii amma dura biqiltuu miseensa murtaa'an dhaabne turre akkasumas uffata finnee kanoo karaa hojiitti gallee jirra waan ta'eef ammarraa guyyaa itti wal agarree karaa hojii duula hojiitti bobba'an. Hojiin kun bakka takkaan hojjettu ammallee deebisee fakkeenyaaf yoo duula barnootaa duula misoomaa ta'e duula misoomaa duula qonnaa akkasitti sagantaadhaan bahuudha qaba. Wanti kun adeemsa ittiin gaggeeffamu ta'uu jiraachuu qaba waan ta'eef miseensi keenya kun osoo addan fagaatiin wal agarree yeroo dhiyootti wal agarree karaa hojiitti deemu. Tolooltummaan kun arrarraayi kun birurraayi kan itti waan ta'eef duraan dursinee ammoo uffata uffannee babbareen suuraa kaa'anii jirra. Kan ammoo gara hojiitti hiikuu danda'uu qabna. Yaada namoota hedduu keessa jiran waan ta'eef waan godhuu dandeenyu san nuummaan walii gallee maa irraa eegallu jennee dursinee manni barnootaa ammoo maal qophaa'ee jira waan seeratti waan jedhuun gara hojiitti akka galluudha. Kanan jedha nutis immoo kana jennaa akkasuma immoo galmeen itti fufaa ta'uusaa keessaafuu namoota keessaafuu laal ayyota illee amma hanga ammaatti miseensa keenya keessa dubarri tokko hin jirtu dhagaa amma dhiira malee. Kanaaf namoota jajjabaa ni beekta magaalaa keessaa ganda bakka hundaa'uun fiddanii namoota akka galmaa itti himu hubachiisuun gahee miseensa jalqaba galmaa'ee kanaati. Namoota miseensa kanaatti hirmaachuu danda'a jettanii yaaddan. Kana irra hedduun keenya immoo warra online fayyadamu waan ta'eef peejii mana barnoota dhalootaa qubee kan jiru telegiraama namni hin qabne illee namarraa dabarfadhaati. Sanboota lakkoofsa bilbilaa keessan kan naannoo sin biraa hin qabne lakkoofsa sana argatanii aadisiin keessatti godhaa jechaadha. Barsiisaa gammeetti simtanii barsiisaa doktor barsiisaa gammeetti simtanii aadii isa sii tuqan lakkoofsa ittiin isaa bonee jechuudha. Kanaaf san gochuudhaaf telegiraama namuu namni irra guddaa sanadhaa ni barbaada akka argaatti. Peejii keenya hordofaadha. Taateen ta'u irra hedduun achirratti ibsamaa deemaa jira. Beeksisni adda addaa yaadni deeggarsaa hanqinni jiru akkatti nu deemne maal maayoon jiru arguu dandeessan ammaa barnoonni adda addaa achiin kan namaa jira waan ta'eef peejii sana argachuudhaaf dursa isin namoonni baalee guddaa fayyadamtan. Namni bilbila keessa hin qabne bilbila keessa nu geessanii aadeen barii sin tuqne achi sin galchine eegamsiisanii boodan achitti hirmaa dandeessan waan jiru nuti jira akka iyyootan na qabattan yoom akka wal agarru osoo hin fagaatin yeroo misoomati waan ta'eef akka hojiitti ammallee akka hubannootti har'a fakkeenyaaf qabisa yeroo uffata irraa kennu namoonni tokko ilaalcha adda addaa kannaa turan akka waan nama akka abbaa agarree kan jiruu fi maal nama akkasii dubbiin nama miseensa ta'e qofaaf kennu nama fedhii waan kanaaf miseensa kan ta'eef kennina ammallee hojiin keenya biqiltuu dhaabuu qofaa miti maali wanjoota qofaa kaa'aa ture magaalaa qulleessuun ta'ee kan hojii kantiifati namni wanjoota kaasa hageen ture magaalaa isaan ga'u dhufee namni kan wal kanaaf nuti kan hojjetu taa'ee loomummaa jechuun lammii taa'ee malee daangaa hin qabu jechuudha. Ammallee xiyyeeffannoon kan uffata osoo hin ta'in hojii ta'uudha qaba waan jirudha. Wanni kun biyya tanaaf yaadatti of bareegee wanni kun qophee baasee aan dhufe kana nuti itti yaadne jijjiiraa fiduudha qabnaadha. Akka inni illee nurraa gammadu. Nurraa dhaabbattanii akka inni nurraa gammadu isinillee wajjin taane waan kana haa milkeessu nuun jedha. Amma ammaatti wanni waan kana kennisaa jiru numaa fi isa tokko jiraatti malee isin amma ammaatti hirmaanne kanas gatteenyee namoota wajjin hirmaatanii waan kana sochoosuu danda'anis isin of keessaa filattanii ofitti daballee waan tokko yoo sochii fi nama sochoosuu hin qabaatin akkasumara illee waan ta'eef waan akkasii ta'uudhaaf dura nuumtuun kun wal qophaa baannee ijoollee irraa nu hin jirre jirtiin wal beekna sanis yaamtanii guyyaa dura qabannee jecha guyyaatti wal garree karaa hojiitti akka deemnu jedha kanuma yaadnoo jiraatan uffatanii akkas.